Islama Kristana wali kalchidani nyaachisan way it that was the beginning of integration. Yeah. So when I think Calgary wakati kote wala siasa ture when I jecha ture wala toko makale godinale gosaan jiranii fi eenyummaa siyaasaa horatan kan makaalee san jijjiiru lammaffaa caaseffamu kanaawu wal keessa lallaaquu nu barbaachisa maaliif dhiyeenya kana bar dubbiin daangaa maal fakkeenyaaf ciqiciqii godina Booranaa godina Gujii jidduutti uumame as gara Harargee keessatti illee wanni jijjiira gara Arsii Shawaa jidduu wanni uumamaa dhufe tokko ni jira kana dhaamsuudhaaf restructure godhu laal warri wayyaa nu sharranyaadha gaafsina federalizimii dhaabdu godina naannoo isii Daboob zoon Sameen zoon Miraab zoon jettee keessa keenya garuu akkuma sirna gita biddaa durii irraa dhaaltetti itti fufsiiftee jechuudha nummoo kana restructure godhuu qabnaadha so restructure godhuu qabnu kan jedhu maqaa jijjiiru caaseffama kanammoo wal keessa dha'u jarri kun maal godhee faallaa waan jedhu godhan faallaa waan jedhu maal jechaa jiru Wudro ha diine wal keessa makuu qabna diine wal keessa isaanoo maal godhan bakka Haayila Sillaasee fi Mangistuutti deebisan wallagga na koolitti jaaramu Arsiin warri gosa Arsii gosa tokko bakka tokkotti bulchiin tokko isa akkaseen warri Shawaa jedhamu gara tokkotti akka jaaramu warri Harargee jedhamu gara tokkotti akka jaaramu the exact opposite of what need to be done at this stage of our national struggle sadarkaa kanatti wanti godhamuu qabu akkasii miti ani godinni maatii gamee miti godinni sirna heera mootummaa keessa sin jiru jijjiiruu dandeessa aanas akka fedhan restructure godhaa deemuu dandeessa wanni restructure godhuun waa lama gargaaruu qabaaf ta'u waa lama tokko ajandaa biyyoolessaa ajandaa biyya jaaru Oromiyaa cimsu tokkummaa uummata kanaa cimsu political agenda keenya tarkaanfate we have a political agenda as a nation political project san cimsu qaba lama efficiency administrative efficiency takkahu bulchiinsa saffisaa tajaajila saffisaa uummataaf kennu irratti wanti amma isaan gola jedhan kuni gara lachuunu gadi ba'ee akka nutti haasaniin barbaada barreeffama sallaaleetiin jira wanni gola jedhan kuni wanni inni fayyadu argaan jiru tokko political integration ka jennuun uummata keenya wal keessa laaquu walitti hidhata uummata keenya daangaa alagaanii fi nummaan immoo qabsoo keessaa fi qabsoo asitti illee uumne kana daangaa kana daakuu qabna jechuudha. The ever solidifying borders between our people need to go away. Daangaa kana kan diigoo osoo hin ta'in kan inumaayyuu heeraaf seera kenneefi diinagdee kenneefi wallagga qubatti gurmeessu shawaa qubatti gurmeessu arsii qubatti gurmeessu. This is extremely dangerous. Yoo kaayyoonsa uummata Oromoo kana tokkummaa isaa cimsuudhaaf walitti naganne isaa kan cimsuudhaaf kan deemu taate kuni bu'aa faallaa qaba. Oromoo kana addaan fageessuudha. Lammaffaa administrative yoo kan laalle taate immoo uummanni amma yeroo baay'ee godina gaafata. Maaliif godina gaafata? Fakkeenya maaliif Baaleen Bahaa uumame? Baaleen Bahaa uumame uummanni Baalee baddaa waan jibbeef miti. Uummanni wadda waraabuu roobeen irraa fagaattee dheet kan achitti akka uumamuuf barbaade. Gaafa gola yoo ta'e immoo gurguddaa kana uumtu it also defeat the purpose of administrative efficiency. Amma warri maddolaabu qarqara Baalee Bahaa suni Shaashamannee dhufuu edaa jechuudha. Kun administrative efficiency illee fayyadu. Political program jechuun political agenda keenyas political agenda ugaa jedhu politika saba Oromoo kana kan wal qabate ka tokkummaa isaa cimee jaaruudha hin fayyadu. Administrative efficiency illee hin fayyadu. Wanni waan kana irratti waan kana kan dhageen keessan barreessee hin ture. Wanni gadi ba'ee dubbadheef wal cinaa waan biraatiin dhufe. Yaadni federalizimii sabdaneessaa kana diinee federalizimii ji'oogiraafiitti goona kan jedhan kan amma dura deemanii turan sunis saniif haala mijeessuu fakkaata kun. Maaltu kana wal qabatee dhufetti fakkaate? Dur naannoo uumuudhaaf akka heera mootummaatti naannoon tokko bakka lamatti bakka kuusaa taatu walitti bakka ofiisaa taatu haaraan uumamuudhaaf gaafiin House of Federation dhiyaatee House of Federation mari'atee ayyama kennee referendamii godhee achi booda paarlaamaan dhufee approvee godhee kan deemamu. Amma maal jedhame? Gaafiin paarlaamaa hin dhiyaata. Paarlaamaan sagalee wayyaa baanii dabarsaa pirezidaantiin mallatteessaa period. Kuni baay'ee Oromoo qofaaf miti. Saboota biraa keessatti illee jeequmsa guddaa waan kaasuudha. Waan yoo kan itti deemu mul'ate taate sirriitti bulleeffamee pros and cons miidhaa faayidaan isaa sirriitti ilaalamu qabu jechuudha.
Dansa egaa gama kanaan gaafiin tokko kan ka'u walumaa galatti gola kan jedhamu kuni namoonni kuni Oromiyaa bittinsuudhaaf carraa kanatti yoo fayyadamne gaariidha waan jedhan kaasu. Gama kaaniin immoo lakkii bulchiinsa kallattii garaatiin jiraatu Oromiyaan biyya ta'uudhaafuu bu'uura jalqabaa kan buusuudha. Walloonni amma ijaaraman kuni akka naannoo guddatanii Oromiyaan akka biyyaattu yoo yaadamte bakka Oromiyaa jedhamu kun jiraatee naannoon achi keessatti jiraatu akkuma naannoon kawai biyyattii fi jedhamu keessa jirutti Oromiyaa gara biyyaatti geessuudhaaf baay'ee tajaajila guddaa qabaata. Maaliif jeeqamaa namni fi maaliif kana hojii dhimmataa kan jedhan kun immoo lakkii ayidantii tokkummaa Oromummaadhaa sana balleessanii golaan qoodanii Oloonni kun Oromiyaa keessaa ba'anii naannoo gaafa ta'anii tokkummaa Oromummaa fi eenyummaa Oromummaa sana bittinsuutti kan deemaa jirudha garee kallattii guddaa Kadura irratti amaree wani doi san dandaranii maal doi saata maaliif jitiidha wanumata miliyoona hedduuti wan fuuldiree biyyaati maaliif jitiidha hayyoonni biyya irratti amarate yuunivarsiitii keessatti amarate sadarkaa gandaatti irratti amarate miidiyaa irratti amarate wanni jitii ta'uu waan kana amma qopheessanii maskaram irratti bara hojiitti hiikuuf deeman waay kadura amma amaratamuudha yaadni ammati isaan jiran kan kaafte kunis haa dhaggeeffannu kunis haa dhiyaatanii wajjin haa mormanii yookiin immoo hojii haa dhiyeessanii kadura isaan haa dhiyeessanidha yaada kiyya dhiyeesseera an kuni Oromoodhaaf balaa qaba Itoophiyaadhaaf balaa qaba wanni akkanaaf wanni ela when not talking in the vacuum one waggoota 8 dabre kana godhamaa jiru garee gadi bu'ee kan baddaa jedhee oofu anniyaa fi alajee uummata jaaraa jiru kanatu waa'ee wanni nutti haasa'uu barbaada. What is their intention? Maaliif gocha isaanii irraa madaallu hoggaa wanni tokko barreeffama qofa laallu we read between the lines. Wanni guddaan isaan godhaa turan Oromoo jidduuttis haa ta'u saba salammoota jidduutti jeequmsa uumaati kan turan. Amma akka ajandaatti gaaf dura gadaaba sana irra mari'anna. Wanni amma national dialogue agenda jedhanii baasan summii baay'ee of keessaa qaba. Waa'ee daangaalee waan jedhan gaafilee fakkeenya Sidaamaa fi Oromoo walitti buusuu waan danda'an ni jira. Somaalee wajjin walitti buusuu Oromoo daangaa hunda walitti buusuu uummata kaan wajjin walitti buusuu waan kan qaban jira. San itti dhufna. Ammaaf garuu wanni jijjiirama Oromiyaa irratti illee Itoophiyaa irratti godhamuudha yaadamu iccitiin ta'uu qabu. It should be open for public discourse. Wanti kuni Oromiyaa golaan ijaaruuni Oromummaa ni cimsaa. Tokkummaaf nagaa Oromoo ni cimsaa. Administrative efficiency takkaahu kenniinsa tajaajilaa uummata bira dhaqqabu irratti ni fooyyessa. Misooma ni saffisiisa hunoo kanaan takka lama sadiin jedhanii daataadhaan nu agarsiisuu qabanidha. Dansa egaa kana wal qabatee har'a daawwattoota miidiyaa neetwoork mariin keenya raaflii waan amma jiru kana gubbaarra dubbannee waan jiru irratti akkas yaadatti kennatanii kan deemaa jirru ditteel isaa keessa deemnee yeroo biraas irratti kan isin wajjin mari'annu har'aaf garuu yaada kanneen kaasnee akkasinis yaadatti kennatan akka gaafis gaafataniidha gubbaarra deemnee gaafii lama tokko gaafachaa jira filatteewwan kaan afran irratti Obujuan ammas mata duree birootis keessa irratti jennee gara hawaasaatti deemna waan ta'eef baree waan deemna waan ta'eef hawaasni akka yaadatti kennatu gaafii gaafatu gara sitti dabarsuu kootiin dura gaaffileewwan ijoo ta'an kanneen keessaa lamatu baafaa lamaa sana si gaafachuu barbaada. Tokkoffaa hariiroo fi biyya Oromiyaa jalaa baasu mata duree jiru qabatanii deemaa turanii ittiin gadaa dubbachaa ture. Namoonni kun hariiroo fi kanneen Oromiyaa jalaa ba'uun isaanii naannoo Oromoo naannoo sana jirus magaalatti galchanii sabni tokko magaalota kanneen keessatti Oromoo doomineet farroon dhaabee kan deemaa jiru. Demoogiraafii magaalaa jijjiiruu irratti bu'aa guddaa qaba. Fakkeenyaaf Finfinneen shaggar dabalatee yoo akka naannootti ijaaramte Oromoo olaantummaa qabaataa magaalaa sana gochuu sabbaa biyyummaa itti gaafachuufis rakkoon qabu Dirreedawaan akkasumaa kan dura kan Somaalee wajjin sana namaa ture Somaalee wajjin naannoo sana kan jiru hawaasni yeroo itti dabalame naannoo ta'ee
oromummaa jechuudha isaa olaantummaa oromoo tuffaa gaafii nabbaa tuffaa kan oromoo dabalatu warreen jiranii kaasan especially warreen dhugaatii kana deeggaranii yoo mootummaa jiran gaafii ijoo isaan kaasan. Ati immoo deeggarda oromiyaa gargar qooduu fi jiruu keessa ajajaa kana dhaa ijjimaadhaan ibsatu. Yaada kana akka ibsa. Projekti Shimallis haasa'u tokko jedhama. Oromoo magaalaan waan jedhamu. Arbanaajiin Oromoo which I accept waan gaarii. Mana keenya yeroo dheeraadhaaf saba garaagaraatiin magaalaa irraa dhiibamee ture. Wantoota qabsoo Oromoo kana firiinsanii jijjiirama hoolaa 18 finne kana bu'aa akka buusu godhan keessaa tokko waa sadii gurguddaadha. Tokko qubee afaan Oromoo dhufee namni afaan ofiitiin barachuudha. Lammaffaan Oromiyaan uumamtee birookiraasiin Oromoodhaa uumuudha. Sadaffaan Oromoo magaalaatti galuudha. Faallaan ta'u gaafa magaalota wayyabaa Oromiyaa irraa murte jechuun caasaa Oromiyaadhaan wal qabu gaafa irraa murte yaada wanni ta'uu qabu daangaan jidduu baduudha qaba malee daangaan bulchiinsaas haa taatu political boundary haa taatu physical boundary baduudha qaba malee jidduu tolfamuun I miss it. Akka dhufanii naa himan hin barbaada. I want to hear it. I want to hear their perspective. Akkamitti magaalota lamaan kun magaalota handhuura jedhaman handhuura biyyattiiti. Finfinnee handhuura jiddu galeessa biyyattiiti. Magaalota kanarraa godinaalee irraa murtee yoo baafte tokko Oromiyaa bakka lamaan murtaa san qofaa miti. Sadaffaa yaadu uummata magaalomsuu jedhu kanaawu kan daangaa itti tolchuudha. Namni baruu nama dura waa'ee boqonnaalee qabsoo irratti barreesse irratti teebilli tokko kaa'ee ture. I think 84tti namni Oromoo magaalonni namni Oromiyaa keessa namni magaalota keessa jiraatu parsantii 7 ga'u ture. Gaafa namoota san qopheessu I think 2012 akkasitti gara parsantii 40 tolse akkasitti deemaa dhufe magaalota keessa namni jijjiirraa dabalaa dhufe. Sun maaliif ta'e push factor magaalonni hostile turan uummata keenyatti. Hostilitiin suni namni afaan ofiitiin haasa'uun bulchiinsa wal keessa dhufuun kun nama harkifateeti kan namni magaalaatti akka galu carraa kan uume jechuudha. Kanaaf loojikiin isaan hin galle magaalonni kun Oromiyaa keessa yoo ta'an Oromiyaa hojii yoo ta'anii Oromoo magaalomsuun tumsammoo gaafa bayan kan jedhu. Let us see it. Yoo dhuguma ajandaa kana ummatoota walitti buusuu fi nuuf ummatoota biraa wajjin cikiciki keessa nu galchuudhaaf yoo taateen alatti ultimately maal seete wanni ani dhiibuu barbaadu. Iccitiin ta'uu qabu. Gadi haa ba'uu irratti haa mari'atamu san booda wanni yaadni sagalee wayyabaa deeggarsa wayyabaa argate hojii ta'aa hiikamu. Egaa kana ammallee egaa jennee booda akkuma duratti jedhee marii hawaasaatti ce'uudhaaf jirra. Hawaasa keenya sagalee dhaggeeffatu baachaa irraa dubbatu jirra. Gaaffii tokko tofadha. Sirriitti kaasnaa yeroo biraa irraa mari'annaa jechuudha dabdii qabaadha. Kanatti daariidhaan haa ta'u gama kanaani. Har'aaf garuu waan kana ijoo suma qofa irraa kaasnee gaaffii tokko tofadha irra dabre. Federaalisi bisa bilisummaa dhiibuu waadamuu balaa galmeessanaa. Federaalisi bisa bilisummaa dhiibuudhaaf deemaa jiranii itti kirdaangeeffattee rakkama. Balaa dhabuu waadha. Federaalisi bisa bilisummaa biyya sana jeeqaa jira. Faafatumoota walitti bu'an dhufee rakkoo dhufee jira. Federaalisi bisa bilisummaa daangaa biyya keessatti dhufee sabaaf namoonni naannoo gurguraa dhufuutti hawaasni Oromiyaa gara lafa akka deemanii wal keessatti deemu godhee irri mootummaa keessa socho'uu danda'an nama barbaade yoo jiraachuuf hayyamu sirrii warri TPLF ijaaran kun jedhanii filatamu baay'ee warri nama wanti kana deeggaran isa waan kana kaasu kanatu kaasanii kana diiguun qabadha waan jedhu maal jedhama. Anaga eeguma ilkaan cabsinee as waan mirraasaa turre ejjennoon gama lamaan jiru ifa isa irra deebuun hedduu barbaachisanatti fakkaatu. Ammas kan hin jedhu yaadonni tokko tokko yeroo eeggachuudha qaban. Haala
biyyatti wal waraansa hamaa keessa jirtutti haala humnoonni siyaasaa biyya sanii kontestir ta'an dhimmoota kanarratti wal dura dhaabbatan dirree siyaasaa keessaa bahanii qawweedhaan wal dura dhaabbataa jiranitti dhimma hedduu falmisiisaa ta'e kana marii iccitii galma paartii tokko keessatti godhamuun jiruuf deemuun balaa hamaadha. Anamma federaalizimii sadarkaa hin tuqamanii miti kan hin jechaa jiru. Kun hin dhufinii miti mariif hin dhiyaatin mariif haa dhiyaatu. But I see danger. Yoo yaadattan gaafa Ihaadegii deebi'u deeman ani Ihaadeg irratti qabsaa'uutiin siyaasatti dhufe. Ihaadegin badin hin diigamini miti. Garuu akkaataa yeroo isaa yoo eeggatiin lolatti nu buusaa rabbii jedha jedheeti wayi waachaa ture. Ihaadeg balleessuurraa riifoormu godhuu haaromsuutu irra bu'aa qaba. At least elite bargainiidhaaf waltajjii nuu kenna. Gaafoonni kun hiikame keessattuu hariiroon Tigraayii fi mootummaa federaalaa haalli sun ni cita lolatti deemna. Akkuma har'aa kanatti yaadatta waltajjii lammaan harka gabaabaa takka itti baase. Waltajjii akkasiitiin itti fiiganii Ihaadeg sagalee hawwayyabaatiin goone yaanii warra Tigroota isaan nam sagalii keessaa inni waranii jarri yaa'ee lola seenne namni lola tokko dhume biyyattiin daaraa taate haga ammaa ammallee lola haaraatii poolitikaa irra gaarreeffachaa jirra jechuudha. Federaalizimiin amma jiru kuni usee lafatti hin dhufne seenaa irraan dhufe qaba. Qabsoo falmaa yeroo dheeraatiin kan dhufe. Federaalizimiin kun hanqinoota qaqqabu qaba. Hanqinoota kana sirreessuu irratti jijjiiruu irratti guutuu jijjiiramoo irra qooybii namoo kajaa'u mariidhaaf dhiyaachuun gaarii. Garuu san dura nageenyi biyyattii deebi'uu danda'uu qaba. Humnoonni qawwee qabatanii wal falmaa jiran kun bakka itti waan deebiin lola kana hammeessa gaaza kenna. Lola Oromiyaa keessa godhamuu fi lola Amaaraa keessa godhamuu fi lola Tigraay wajjin godhamuuf gaaza itti dhaba. Fakkeenyaaf kan Oromoo haadhiifnu kan Oromiyaa haadhiifnu abadan Tigraay waan kan fudhattu tokko lama. Amma yeroo baay'ee naayiviitiin isaanii akka waan Amaarri kan fudhatu itti fakkaatan fudhatu naannoon Amaaraa amma maaliifi naashinaalizimiin Amaaraa amma bahee jira akka waggaa 8 duraatii miti naannoo Amaaraan tikfata caasaa hin barbaada jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessatti illee akka isaan uummata kana cafaynee waliin fichisiifnee gandaaf golaan jaarree jaan kanaa miti reezistaansii guddaatu isaan qunnama. Kuni jeequmsa affeeru alatti bu'aan qabu. Oromoofis taanaan saba biraatiifis haala kanaan deemuun rakkoo irraa rakkoo biraa dhalchuu malee bu'aan qabu yaadee yoon qaba. Maikii bani TikTokii. Tole warreen gama TikTokiitti nu hordoftanii lakkoofsa bilbilaa isin beeksisuu barbaada. Warri YouTubeedhaan nu hordofaa jirtanii direct lakkoofsa fuuldura irratti scroll gochaa jira lakkoofsa na qabatanii jiru. Lakkoofsa kanaan isinitti dhaabaa lakkoofsa isinitti dhaabu kuni amma qabachuu dandeessanii ida'uu jettanii qabatanii jalqaba. Plus torba 8 duwwaa 234 duwwaadhaan yoo bittan WhatsApp irratti nu argattu yaada qabdan nu booda yaada kanaan gama keessanii isin qabdanii jawaab biraan isin asumatti irratti kan mari'annu taa'ee jechuudha fi ida'uu tokko torba 8 duwwaa 234 322 duwwaa akkasidha. Lakkoofsa kanaan bidiruu dandeessu. Abjoor hamma sanatti deebinee kan dhufnu wanti tokko kan irraan kaasee naafee aga namoonni dhufanii yaada kennachuu eegalanitti yookiin immoo yaada gaaffii taphateeffatanitti dhimmi
Prime Minister irraa gara presidential system jijjiiramuudhaaf deemamu jedhamu kuni dhiibbaa namoo waa qabaata jettee yaadda? Kuni ashashun durraadudha barraa kun rakkoo guddaan qabu. Asirraa dhiibbaa qabaatu odoo sistema lama jira. Parliamentary system kan jennu fi presidential system kan jennu jira. Parliamentary kan jennu namoonni aanaaleen constituencies bakka bu'aa isaanii filatu. Bakka bu'aaleen sun dhufanii muummicha ministeeraa filatu. Executive muummicha ministeeraa kaabinee ofii kaayyata. Ka prime minister seer prime minister akkasitti deemaa jechuudha. Ka parliamentary kan jennu amma kan Itoophiyaa keessa jiru kan biyya Britain jiru kan biyya Awurooppaa baay'ee keessa jiru kun parliamentary. Presidential immoo kan jennu lammiileen biyyattii kallattiin fudhatamataadha. Presidentiidhaaf sagalee kennanii namichi sagalee wayyabaa argate suni gara presidentii ta'ee executive ta'uu hojii raawwachiiftuu biyyattii to'ataa jechuudha. Sen presidential waan jedhamu jira little mix kunis ka presidentiin paarlamaadhaan filamu. Basically muummicha ministeeraatiitu paarlamaa ta'e kamma biyya South African bifisaniin deemti. South Africa warri jirtanii beeytanii Ramaphosan kallattiidhaan lammiileen hin filamne paarlamaan filameen lamaan keessaa paartiin sagalee wayyabaa qabu takka koolishiniin sagalee wayyabaa qabu pirezidantii filaa jechuudha. Dura presidentialismii yaadanii turan. Presidentialismiin Itoophiyaadhaaf rakkoodha ammatti. Consensus politics kan jennuun siyaasa negotiated settlementii kan eeyyamu miti presidential systemiin amma actually relieved gara full presidential system deemuu dhabuun isaanii haga tokkos taatu waan dhaggeeffachuu isaaniitiif fakkeenya waan gaariidha. Presidentii ta'uu barbaade Abiyyi hiikoon garaagarummaa guddaan qabu. Waan lama qofa isa fayyada. Tokko hoggaa waltajjii adda addaa dhayitu dura nugusa ta'a itti aanee presidentii ta'a protokoolee keessatti itti aanee foreign minister prime minister ta'a maaliifi head of state fi head of government prime minister jechuun head of government dursaa mootummaati muummicha ministeeraa jechuun presidentiin immoo dursaa biyyaati risa heerra afaan amaaraatiin jedha saniif kanaaf tokko godha lammaffaa yoo I hope garasitti hin deemu calculationii nama Afrikaa keessa yeroo baay'ee ka ta'u maali tarbii lama prime ministeraan bittetti tarbii lama presidentii hin bitta akka Puutiin fa'aa godhan Puutiin fakkeenyaa fi dura presidentii ta'e itti aanee prime minister ta'e itti aanee presidentii ta'e waggaa soddomuu kana caalaa boora ture sunillee yaadamee ta'uu danda'a garuu kun waan sanillee waan ayyamatti fakkaatu jechuun tarbii limitiin baay'ee hin jiru. Kuni waa'ee baay'ee nama falmisiisu miti namichis presidentii ta'uu dharraa qaba sadi isaa kennanii fi suni akkasumarroonni waan falmisiisanitti fakkaatu dubbiin gurguddoon sadeen san duraati. Ayyee haa ta'u namoonni baay'een bilbilaa jiranii egaa amma namoota sadan tokkorraati gaafii jalqabaa fudhannaa yaadannoo kee qopheeffadhu namoonni baay'een si'aanii dhufaa jiranii. Egaa ammarraa kaasee bilbila keessan kaasuu jechaa. Haloo akkam jirta eessarraa nu bilbiltaa gaafii kee gabaabsii fi gaafii tokko qofan si eeyyama. Haloo. Dhagahaa jirta yoo ta'e gaafii tokkon si eeyyamaa dafii fi sagalee keetiin gaafii tokko gaafachuu dandeessa. Dan enggak berbadu bangsa bahwa hujannya rasanya enggak karena soal geopolitik abso mengenainya terkuat sama maju sekitar cara rawat itu segala itu sahaja maka katakan ini bila kami itu berbeda yang di lain Oromo di dalam Oromia bulan-bulan pukul berapa akan jadi terjadi mana nanti mana tanah bulan-bulan berapa kokote di dalam mana yang wajib aku atau yang berapa di hari itu mana yang gede korban nagabu dan sama dia mah ini kumada lainnya semua mana korban tadi dia muncul wan
itti ce'iitii ilaal gaaffiinu yaada yeroo biraa sirriitti irraa mari'anna hawaasa keenya wajjin yaada akka yaada irratti dhiyeeffatanii har'aaf garuu gaaffiidhuma gaaffii qofa gaarii gaaffii godhadhu ijoo irratti waan irree ijoo irraa haasaa jiru kanarratti gaaffii natti qabdu yookiin komii natti qabdu komii naa kaasitee jirtaa gaaffii qabda yoo ta'e. Gaaffii kan qabdu kujoorma jira. Yaada ammaa kana dhiyaatu kanarratti manna keenya waan kana irraa fudhachuudhaaf maal gochuu qaba waan jiru. Gaafiin keessa kana gara kompiitaraa kana waan akka galatti. Baay'ee eegalatoomii dabsoorrota keenya warreen bilbilaa jirtan baay'eedha gaafa bilbiltanii daayirekti gaaffii keessan qofa hojjetanii gaariidha galateeffachuun maal jechuun gaariidha garuu akka yeroo nu gahuu fi daayirekti gaaffichi nu deema isaanii gooti. Ammas nama tokko sararraa qabna. Haloo? Ayyee gara gaaffichi nu ceeya eegalatoomii waan bilbilteefi. Ayyee galatoomii kan dhagaa jiran jedhee yaada. Naayiroobii waan gaafachuu barbaade keessa haalli ammaan kana deemamaa mootummaan guutuutti hawaasa kana hawaasa Oromoo akka maqaas waan hunda irraa jijjiiruudhaaf deemudha wanni argamaa jiru bakkoota yookaan magaalota gurguddoo uummanni kun qabus naannoo jala galchinee jechuun akka Oromoo baafnee akka ani hubadhutti jechuudha. Kanaaf wabiin Oromoodhaa wabiin Oromoon lafa isaa qabeenya isaa biyya isaa hambifachuudhaaf qabu maalidha waan jedhudha mukiyya. Wabiin dura opiiniyoon illee haa osoo jibbanis taatu durii yeroo jibsu haga tokko isaan keessaa namoonni uummata kanaaf quuqaman tokko jiru. Ammas isaan keessaallee yaa'anii akka gaafa maastarpilaanii namoonni muraasni uummata kanaaf falmaa turan dhimma maastarpilaanii san irratti amma namoonni uumaan akkuma san illee pura dhaabatan jedhamee yaadamulee jiru. Murtii barbaadan abbaan humna qabu dabarseetuma waan lafa uummata kanaa qabeenya uummata kanaa akka barbaadetti gara barbaadetti hir'ee kaan baadiyyaa waan jedhamu isaa kaan mana ragubaa kaan koriidariin kaan caraqaan uummata kana hiyyummaa keessatti uffisuudhaaf kan deemamutti jiru. Wabiin uummata kanaa walumaa galatti maalidha? Hawaasni kun hajjoo soonjijaa irraa haasa'u kanatti wabii isaaf ta'a. Warra hidhatee loluu jiru kanatti wabii isaaf ta'a moo wabimmaan uummata kanaa maalidha? Naayib jiran irralee buqqa'ee baqatee haa jiran maali wabii uummata kanaa waan jedhu. Ayyee galatoon gulfaan. Ayyee isinis galatooma. Tole gaaffii lama fudhanneerra ammallee gaaffii lama sadan tokkoon fudhannaa. Warra Itoophiyaa irraa deddeebi'anii Haloo? Haloo? Si dhagahaan jira waan biratti galatoomii gaaffii keessa ta'uu dandeessa. Amma yaada obbo Jawaar kaase yaadicha kan laaletti ajandaa kanatu keetti godhe. Kanaaf ajandaa kanammoo ani waan godheef isatu godhe jechuu qabu waan jedhu of keessaa qabu malee yaadicha mormuu miti. Ituuf si dhaggeeffachaa jira. Sanarra darbee waltajjii takka geggeessuu fi uummanni bakka bu'oota isaa kaawwateera. Fakkeenyaaf bakka bu'oota isaa kan kaawwate mana malee bakka bu'oota uummataa paarlamaa fi federeeshinii. Kanaaf inni uummata kana bakka bu'ee uummata kanatu mariisifamuu qaba malee bakka bu'oota uummataatu mariisifamuu qaba malee dirqama mootummaa manaan tokko seenee dhimma kanarratti mari'ataa jechuun qabu jechuudha. Kunillee erga uummanni bakka na bu'a jedhee nama kaawwate hawaasa sana bakka bu'a erga jedhee qaamolee hundi hirmaachuu qabu kan jedhu sun maal jechuu barbaade. Ayyee galatoo
Galatoomii yeroo biraa sirriitti irraa mari'achuu dandeenya akka hawaasaatti bilbilee bilbiluu qofaanii ulfaadhu. Ammas bilbila biraa qabna. Hello. Nagaa sagaleen kee hin dhaga'ama. Sagalee kee ol kaasiitii gaaffii keetti nu darbuu dandeessa. Bilbilteef galatu. Ayyee. Namoota baay'eetu sararra jiru. Akka hawaasaatti bilbilaan sagantaa tokko qopheessinee direct hawaasni qofti akka sagalee irratti kennatu gochuudhaaf yaalla. Har'aaf galatoon gaaffii babbareeda nuu kaastee ulfaadha. Egaa gaaffilee sadii kaasnee jirra. Gaaffilee itti aanan biroo kaasatu maqneefna. Sagaleen kee dhaga'ama gabaabsiitii waan gaafattu yookiin yaada qabdu qabaattee galatoon waan birratti. Kalau kita ni kemudian dia lagi mengapa pasien sedang bercerama. Negara betul. Tapi kok kejuaraan lagi lah. Negara kok kejuaraan negara kita. Jatuh dari dan tahu. Dokter Abi dia kejuaraan kau ni anda pun jalan tu anda wajib pun. Semo why makanamati akhirnya pembujuan nama berapa kamu katanya demota dokter Abdiyah Robuan ni nama berkabupaten kamu anda di kopien sana yo dokter Abdiyah Robuan ni nama berapa kasana busan kamu saja udah. Boleh ulfaatu galatoon waan birritteefi egaa walitti deebina yeroo biroo sirriitti haasofnarraati galatoon irraa. Nama buufata qabdanidha. Egaa daawwattoota keenya yoo bilbiltanii kallattii hundaanii yaada dandeessanitti mata duree ijoo keenyaa irratti akka fuulleeffatanii barbaada. Baga nagaan dhuftee sagaleen kee dhaga'ama magaalaa bilbilteef galatoomii gaaffii qabdu gabaabsiitiin baasi. Gaaffii qaba dabalba'ee innis maalidha? Akka haala Oromiyaa keessatti ammallee warra dhaabsee politikaa Oromiyaa keessatti jirtu Itoophiyaa magas jirru dhaabsee qaama hidhatee fi qaama mootummaa biyya bulchuu gidduutti haalli duraan deemaa ture sun walitti ka'edha. Hello? 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 Hello?
fo'achuun nutti ulfaate namoota baay'eetu bilbilaa jiru. Hello? 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 Indagama. Mereka waan bilbilteef galatu gaafii qabdu gara waan sun baasisaa. شوفي يعني سألي خبرة إيكو كذا መሰረተኛ ቀልድ እንደማላቅ ታውቂያለሽ። ነይ ከአንቺ መምጣት ነው ቀጥታ ውድ ምን እንበላለን ምን እናደርጋለን? Bagan lufte galatomi gaafii qabdu gaba sinu kaasi mala. Ayah, sekarang tuh saya anak kecuali adalah haji kan. Kami dan kamu kami jawab mereka. Wayang mana cuma juara mana ada dengan hal bahasa wajib mana jual di. Kantornya betul betul kantornya betul begitu betul tidak betul betul kita kita kita. Arah terjadi orangnya ada Cina di Cina ke belakang sekolah je, mari baca itu. Ya, because saat orang tergi itu sendiri jeraja ni amanah ni tergi dari kira perawat je. Arah terjadi tipe noje akan tiga tu. Wana arah kita turile kamu ganti perawat ya turile. Aku ada mana? Aku dapat kita dapat mana? Masuk je dua kita jerat lewat. Jadi kalau di Australia mana tak sih sudah ada kaba arah tadi kan masanya tu kaba betul kita nak akan taruh saya tu kaba kamera ada mulai berarti arah kami aja cari dan orang yang sangkut also di ingat jawab ya di akhirat ini siapa jawab kamu manjra jadi mau arah dan nama itu semua ada jauh kaba jawab kamu jawab kalian kami sanggap manjra ini next time akan semua berkata ya tu kaba akan bilang saya tu kaba jadi boleh bilang kamu manjra jadi jauh kaba Galato mi Anjira ya sana ayye gaafii tokko dabalatu moo gaa I think tadi tu ini boda tiada mana tiko jala ayye daawwattoota keenya namoonni bilbilaa jirtanii galatooma waan bilbilaa jirtanii waan hirmaachaa jirtanii fi gaafiileewwan gara 5 wayii qabannee jirra. Gaafilee kana hanga dandeenyetti saffisaan irra deemnee filatanii kan isinirraa ammas sagalee keessan fuudhu. Nidha ammasitti gorsaan akka bareedanii gaafatna kabajaadhaani. Obboso argamatti si deebisa gaafilee baay'eetu kaanii gaafilee baay'ee kan kana keessaa gaafilee isa jalqabaatti wabiin Oromoo maali kan jedhurraa nyaataa. Wabiin Oromoodha.
manni qabatamaan uummata agarsiisedha. Dhugaadha qabsoon bifa adda addaatiin godhamaa jirti. Garuu immoo jara if dagatee rafu kana dhiisite jara wayyaanee akka qeerransaatti mukarra taa'ee bulusanii ofirraa kaasuu uummata danda'e kun. Kanaaf uummanni kun tokko tooftaa isa qoqqooduutiin asirra gahuu danda'anii lammaffaan ammoo dura yeroo kennee filmantii torbee jee lammaffaa walitti bu'iinsi kun hamilee isa cabseeti amma ifatee jira. Oromoof qofa osoo hin ta'in Itoophiyaadhaafis wabii itti gaafatamummaa kan qabu sirna kanas kololbaas kan irraa buusuu qabus kan karatti deebisuu qabus if qofa osoo hin ta'in saba salumuu biyya saniitiif dirqamni guddaan kan jiru arbaarra jechuudha. Arbi naannoo sanii immoo uummata kana. Kanaaf we are the one we are waiting for. There is no wanni alaa eegamus hin jiru jechuudha. Uummanni kun gaafa namni dura dhaabachuu danda'u hin jiru. Ka wanti amma deemaa jiru kun it's an implementation of master plan implement gochuu yaadu deemu jiran beektaa hin dhiifne. Waggootuma dabre kana mimmi'eessaa gadaa baasaniif malee waan isaan deemaniif tokko tokko man beeka beeke. Tokko jalqabumarraa ilaalcha farra Oromoof farra sabboonummaa Oromootti qabatanii kan dhufanii. Maaliif akkaataan itti qaraman sooftuweerii haardweerii foon isaaniitiitu Oromoodha malee sooftuweerii alagaatiin kan deemaa turan. Amma gara fuulduraa sun fakkeenyaaf taaks siistamiin beesanii akkaataan maal jedhama keellaan bakka biraa jiru warra keellaan Booranaaf naannoo Somaaleef Harargee fi Baale jira. Mooyyaala irraa haga Eebellotti keellaa meeqa jira uummata Booranaa gaafadhu. Keellaan moggaachi ol deemu malee waggaa gad deemu miti. This whole thing itti yaadne akkuma jirutti koppii godhanii ittiin deeman post colonial state waan akkanaa qabdi yeroo hedduu warri sirna gita bittaa alagaa jalatti guddate waggaa aangoo qabatan sooftuweerii kan dura itti loolu godhame san qabatanii waan deemaniif kana itti deemaa jiran. Reefu amma haa gabbaraniif eegaa jira bara gayaa dhiyeessanii malee maal na gaafate namni shaggarii Finfinnee osoo walitti makamanii maal ta'e rakkoo maal qabaa rakkoon qabu. Walitti makamanii eessa dhaquudhaaf Oromiyaa Finfinnee yoo waliin makaman maal rakkoomsi gaafadha. Adaamaa Finfinnee yoo waliin makaman Amboo Finfinnee yoo waliin makamanii bulchiinsa tokko jala ta'an maal rakkoonsa? Maaliif shaggar qofa? Maaliif bakki sun koom Oromoo barbaade? Kana master plan maal mormee waan qonnaan bulaa buqqaase qofa osoo hin ta'in design plan isa maal akka ta'e waan hubannuuf osoo Oromoon kun fincilee sirna san kokkee qabee tursiisuu baate har'a nabbaruu jedhama. Oromoon nabbaruu እዚህ ሀገር ነበሩ amma bar የጉሎሌ ጎሳ ነበር የቻሶ ነበር ከታሪካatti waan alangee fuudhaniif fardiin wallaalu waan isaan deemaniif sponsoroon isaanii maal akka ta'e waan beeynuuf waan hedduu namoonni godhu miti. Wabiin Oromoo uummata Oromooti. Wabiin uummata Oromoo uummata Oromoodhaati. Wabiin uummata Oromoo. Uummanni Oromoo karaa naa ta'e ijoon gaafa qabsaa'ee jijjiirama ofirraa ni fidataa jechuudha. Namni waa'ee ajandaa kanaan uume ajandaa kanaan hin uumne. Ajandaa kan isaantu uume. Gabbaasee himu ajandaa kan osoo ittuu hin himamin innaawwatuu fi warra bilisiginaa Oromiyaatiif warra biraatti osoo hin himamin walgahii koree jiru galeessattu godhama jamaanitti ajandaan duratti himame biraa akka achitti dhiyaate achirra gaafii waggaa kaasuudhaa kaan they were harassed doorsifaman sodaachifaman arrabfaman saniifi nurraa dubbadhaa ka jedhan akka waan sirna even interparty democracy
internal party democracy akka wajirutti hoggaa dubbattu warri faarsee bulaa kana mee qondaalotuma keessan dhaqaati warra faarsaa ooltan kana intalleetiin alatti gaafadha waan isaan ofii keessa jiran opiniyoon bare wayyaana jalatti hafuura baafachuu dadhabdeetti nuti hafuura ta'aatii turre gaafsa arras taana namoonni hanga takka illee quuqama ummataa qaban hafuura baafachuu deemnan cafa qabnaani kan gamara baafachuu danda'an jechuudha. Gaafii barbaachisaa bareedaa kaase gurbaan bilchinnaa sun. Tokko maal mariin bakka bu'oota ummataa fi paartii yoo godhe marra qaba. No heera mootummaa keessatti sirriitti warra ogeessota seeraa gaafadhu obboleessa kiyya. Dhimmoota sadarkaa paarlaamatti jijjiiramuu danda'antu jira. Baay'ata fakkeenyaaf uummata hojjetu mareetiin baay'ata jijjiiruu hir'isuu danda'amu paarlaamaan. Fooyya'insa heera mootummaa marii ummataatiin malee hin danda'amu. Marii murtii. Public consultation sadarkaa mana manatti jettee sadarkaa mana manaatitti keessattuu keewwattoota murteessoodhaan jira. I think tokkoon gaafatamaa warra jiran kana keessa na fakkaate. Ka referendamii qofa osoo hin ta'in keewwattoonni tokko tokko uummattoonni biyyattii hundi konsensus irra ga'ullee kan qaban. Naannolee keessaa lama sadaffaa maal kan gaafatu jira bara. Why? Dhimmoota hedduu uummataaf barbaachisaa ta'an biyyaaf barbaachisaa ta'an waan jiraniif dhimmi lafaa. Very vital. Asseetiin uummanni sanii biyya sanii qabu tokkichi lafa waan ta'eef very vital. Dhimmi federaalizimii dhimma dhiiga meeqaan dhufe waan ta'eef dhimma paarlaamaa murteessuu danda'u miti. Gaafi sabba ganaa kaaf tokko leessanii. Wanni waan kana akka ajandatti qabu barbaadeef tokko federaalizimii jijjiirruu kan dibenta. No big deal. Garuu federalizimii jijjiiruufis lafa jijjiiruufis through public consultation and referendum osoo hin taane paarlaamaa dhiyaate keessattuu paarlaamaa paartiin takka harka 90 wayii keessaa qabdu dhiisiiti odoo sirna dimokiraasii dhugaa ta'e osoo paartiin bilisignaa parsantii 30 qabaate izeemaa wajjin 20 dabalatee 51 mootummaa uummate parsantiin 49 nu taane iyyuu sadarkaa paarlaamaatitti heerri mootummaa jijjiiramuu qabu. Sadarkaa paarlaamaatitti keessattuu dhimmoonni ijoon dhimma biyyoolessaa ta'an wantoota akka federaalizimii, wantoota akka lafaa laaftutti paartiinii fi paartiin hundinuu wal taane nuu fi abiifaallee wal geenne mari'atee jijjiiruu qabu kana. Gadi bu'ee uummata keessatti mari'atamuudha qaba. There is a reason constitutional making keessatti wantoonni akkanaa kuni mariif marabbaa ummataa gaafata. Dhimmoota elite consensus, elite bargain jechuun hayyoonni biyya takka hooggansi siyaasaa irratti waliigalanii furuu danda'an jira. Odoo irratti waliigalanii hayyama ummataa kan ittiin argachuu qaban keessaa dhimmoota ijoo biyya sanii keewwatoonni amma isaan tuquu barbaadan keewwata gurguddaadha. Keewwata bu'uura sirna mootummaa biyya sanii bu'uura mootummaa sanis fundamental ta'anidha kan amma isaan jijjiiruu barbaadan. Kuni mari'atamuu qaba. Gandatti mari'achuun dirqama isaaniiti jechuun barbaada. Ka Harari wal bira qabeen haa kaase obboleessa kiyya. Tokko historical contextii adda addaa qaba. Lammaffaa mee dhaqee gaafa uummata muudannee sammuu gammachuu qabaatan. Dhimmoonni dhaqee hedduu lallaalee waan ta'eef uummanummaan sunu gammachuu qaban moo hin qaban kan jedhu sirriitti keerfulii dhaqiitii sirriitti hubadhu. Samboota itti deemina akka shaggaritti. Shaggar finfinneetti makamanii haa makamu miti. Yaannummaan magaalaa Oromiyaa irraa muruutuun maal dhuftee bakka jechuudha. Oromoo tana baadiyyummaan rabbii uume. Waa'ee Harari irraa murta, Direedawaa irraa murta, Finfinnee irraa murta. Baramammoo maal jedhan metroopolis reejiyoopolis jedhanii Shaashamannee Arsii Lixaa jalaa baasan Adaamaa Shawaa Bahaa jalaa baasan. Waay waan akkanaa bakka biraatti argaa hin jiru. Waay if gaafadha Oromoon haa magaalamu afaan tokkoon harka tokkoon Oromoon haa magaalamu jettee barreessita. Harka biraatiin magaalota immoo baadiyyaa Oromiyaatirraa murta. Waay maaliif kun godhame kan jedhu gaafachuun barbaachisaadha.
fi abi jibbol ra kam dum fa wata kan ngore yo actually kind to me anga duratti bodas wa wan dum fa na gore ngap akasir nati na Jesus yala ni jirani wan idani wa hedu yala I never took it personal akalum fatti namni ani rakko ra kam jiru falming ya morming ya akka mumicha minister atti male akka abi nama dum fatti akabi Ahmad Ali tira ko ra kam mumicha minister abi Ahmad Ali tira rakko kam imamate inni hordofu tarzimo inni hordofu siyasa inni hordofu ajjecha jumla bisanit geggeeffamu walwalas geggeeffamu irraa mormii qaba malee rakkoo tokko irraan qabu dhugaa dubbanne warra akka isaa Shimallis Taakkalee Abii warra hundiillee waliin dhidhiyaannu waan taaneef warra kaan irraa inumaa walitti inni qabna gaafa hariiroo walii qaqqabaachaa turre jechuudha. Sanii miti kan akkasitti fudhatina akka jibbaatitti fudhatina anna jibban jellee yaadu wanni walii qabnu garaagarummaa akkaataa adeemsa siyaasaa saba keenyaatti biyya keenya irratti garaagarummaa qabna malee wanni dhuunfaa wal qabatee jiru eenyu bakka bu'aa kan jiru. Maal taatan ummat miliyoon 50-60 mana keessa dhiisi guute Oromoo biraa dhiisaati bilsigan nama kana keessa namni isarra wayyaa bulchuu danda'u hedduu jira. Ayinoo waan hin beekamar maqaa wanda qalam godhanii bulchan malee namni jira. Yaanni abalu yoo bakka sanii ka'e eenyu biyya bulcha jiru sun hin ta'u. Maallee gadda abbaa gadaa gobanaa hoolaa tureeni gurbaan abbaa gadaa ta'e kana beekna. Sandura bayyana sabbatoo ture. Bayyana sabbatoo. Utuu ka'uu baatee ni feena. Sirni garuu gaafata bayyana sabbatoo ni deeme. Achoo gobana hoolaatti dhufe. Achoo gobana hoolaa ni deeme. Gurbaan dhufe amma kaa'uu yaadadhu. Abbaa gadaa dhufe kana gurbaan lee jiruuni abbaa gadaa dhufe kana amma kan lee hin beeku. Dargaggeessa waan ta'eef gurbaa jedhaani. Umrii kiyyaati. So we try. Malee abalu yoo deeme Oromoon nama hogganu Itoophiyaan nama hogganu hin qabu inni jedhu kuni faafa waan akkanaan jeenaa guute namni ni. Itti qabna fakkaate. Hafuunu gaafilee biraa. Gaafilee biraa hafuunu. Isaaniiti miti. Ani ammas damee siyaasaa keessas damee seekuritii keessas biirokiraasii